Yoo gaafete ni beektaa shaggooyyee hedduu jaaladha. Haala shaggooyyee kanaan hawaasa keessatti hirmaadheetiin Osmaan deemuutiin eenyummaa kiyya gartee baree namni. No, warra gara mul'ata original sanii barate original warra amma namni talaale dhugumaan nama achirraa dubbataa jiru fakkaata waan takka hin jijjiiramne. Waan takka amma fakkeenyaaf filaa kana bakkaan hin jiru rifeensa kiyya filu sirriitti harkachuu hin danda'u. So filaa jirtu irraa qabu mataa keessa kaachuu jechuun gofara kana keessa kaachuu jechuun waan ajaa'ibaati si galee. Maaliif ammaan tana dhugaa keeti maaliif birendiin takka namni maqaa bita malee huccuu miti. Maqaa kanas harkaa guddoo irra gahuu qabda. Ammaan tana wanni gartee karoora hin qabne bakka hin geessu. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya keessummaati. Qophii keenya keessummaa akka irraan duratti osoo hin taane gara toora intarneetiitiin dargaggoo ajaa'ibaa tokko qabannee isin dhufnee jira. Dargaggeessa addunyaa irratti waan ajaa'ibaatiin gad dhufaa jiruu fi dargaggoo cimaa dargaggoota biraatiif fakkeenya ta'uu waan ajaa'ibaa harkaa qabudha. Meegaa kallattumaan gara dargaggeessa arraan tana akka keessummatti isiniif finnee kanatti isin dabarsina. Tole obboleessa kiyya mee baga nagaan gara Forex Entertainment dhufte. Galatuma baga nagaan naaf feertanii hedduu ulfaadhaa galatuma waan gaarii jirtanii jabaadhaan isiniin jaa. Tole ammallee irra deebi'ee galatumi meegaa daawwattoota Forex Entertainmentiin akka wal baratuuf mee maqaa keetii fi bakka dhaloota keetirraa eegallu. Bareeda maqaan kiyya Dameessaa Ahmad Najaanii dhaloonni kiyya dhaloota warra gaara mul'ataati. Achittiin dhaladhee hoggaan waggaa 8 gee karaa biyya alaatti maatii ta'e wajjin godaanee Niwuzilaandiin jiraadhaan mahi. Akkasii achumaan ammaan tanaa Niwuzilaandii jiraadhaan malleedha. Akkasi. Tole hedduu gaariidha. Mee ijoollummaadhaan gara biyya ormaa kana dhufe jette biyya ormaati fi mee jireenya biyya keenyaa umrii tante waggaa 8tti gara akka dhufte nutti himte mee akkamitti gara deemte takkaa'u biyyi ormaati fi jireenya biyya keenyaa akkamitti kan wanni kaasuu fi dargaggoonni hedduun biyyarraa bahuu kana akka waan wanti itti ilaalaniiti deeman. Ati mee gaafa ijoollummaatti deemte jireenya biyya keenya illee hedduun beektu biyyarraa bahuu kana akkamiin ilaaltame? Yoo dhugaa feete namni gartee jiruu baqaa keessa jiraatu wanni biyyee fi caalaan jirtu yoo rakkattillee biyyuma teerra si wayya. Maaliif biyyee fi tana biyyeen isiitu dhadhaadha siif gartee bakka gartee lafeen hundootti achi. So tanaafuu warri biyya alaa jiruus hawwiin teenya inshaallah gaafa rabbi nu mijjeesse achi deebi'uuf ni haa qabna. Rabbi biyya teenya nagaan waa godhu jenna. Ammoo jiruun baqaatuun jiru laaftuu miti. Waa hedduu garra zabananii jijjiiramee jira. Warra dhaamsaan gartee warra biyyaa qabu gartee jiruu baqaa tana filatu. Annoo rakkoo jira namni nama rakkateetu mana ifii dhiisee biyya ifii dhiisee hara biraatti baqata. Hireeda akkana nama godhe. Ammoo jiruu baqaan tun hedduu rakkoo guddoo qabdi. Waan adda addaa jira. Lubbuu ta'e haratti gartee lubbuu ta'e dhabuu ni dandeessa. Namni malee nama godhaa kalee keefaa namarraa guuranii nama dhabsiisanii waa hedduu jira gartee jiruu baqaa tana keessa. Akkasii ati jiruu biyya ormaatii fi jiruu biyya teenyaa hoggaan ilaalu akka nama tokkootu dignified taatee yookaan hamileen ta'e gammaddee sabboonaa taatee jiruu bareedaa jiraachuu jechuun biyyuma ifiiti. Ammoo biyya ormaa amma biyya jiraannu haa taatu malee qalbiin teenya biyyuma jirta karaa biyyaa hawwitiin. Okay, ati egaa biyyarraa baate egaa umrii ta'e waggaa 8 jettee yeroo dheeraadha. So waggaa ilaalan ammoo even ammaa akkuma nama biyya keessa jiruuti akkaataa itti haasottu san qofaa miti yeroo hedduu egaa naafatti wal qunnamuu eegallee wal barree booda waan hundarratti hoggansa ilaalu akka nama biyya san yeroo dheeraa tureeti miti. Ati amma almost akkuma nama biyya sanitti gaanuman dhalatin malee nama biyya san irraa jalqaba irraa jiraataa ture namni umrii ibsaa 8tti biyyarraa muuf godhe jechuun waan salphaam. So maali mee iccitiin bakka kana ati akkamitti akkanatti waa hundi eeggattee even afaan ati dubbattu wala muudii goofaree keetii wanni hundi akka nama biyya keessa jiru fakkaatee binan gaammaati. Takkaa'u nama amma yeroo dhiyoo biyyarraa bee fakkaata. Maali iccitiin jiru?
Yoo dhugaa feete ni beektaa shaggooyyee hedduu jaaladha. Haala shaggooyyee kanaan hawaasa keessatti hirmaadheetiin osumaan deemuutiin eenyummaa kiyya gartee baree namni tokko yoo gartee eenyummaa kee baruu feete afaan kee beekuu qabda. Yoo afaan kee hin beekne akkamitti eenyummaa kee hubatte jechuudha. So kanaafuu hawaasa keessatti hirmaadhee akka gartee danda'utti suutaan afaan Oromootis bildii godhaa akkasumaan dhufe. So ati yoo hawaasa keessatti hirmaatte akkasitti hara saniin eenyummaa keetis bartee waan gartee if jaalachuu eegalte jechuudha. Maaliif afaan kee kun afaan bareedaa afaan itti kofaltee wajjin gammaddu kana akkasitti maatii teetiinis akkaataa gartee ati itti hiriiroo uummattu afaan kee kanaani warra biyyaatii fi warra asiitis. Amma asii yoo gartee rabbiin hireessi kan amma fakkeenyaaf abbaadha. Ijoollee sadiin qaba. Ijoollee tanaaf yoo afaan kiyya hin dabarsineef maaliin dabarsaa? Si galee mana keessatti afaan Oromoo hanga dandeenyu hunda naa fi haati mana kiyyaa afaan Oromootitti haasofna. Afaan jechuun taphaa miti waan gartee hedduu barbaachisaadha. Namni tokko yoo afaan hin beekne haada gartee eenyummaa isaaniitiin walitti hidhu san adda murama jechuudha. So kanaafuu ifirratti fudhadheetiin haada kiyya kana akkanaan jabaatu everyday irratti tattaafachaa jira guyyaa guyyaan jechuudha. So dhibbatti cingeenye ittuma jirra hanga dandeenye. No, warra gaara mul'ata oriijinaala sanii barate oriijinaala warra amma namni talaale dhugumaan nama achirraa dubbataa jiru fakkaata waan takka hin jijjiiramne dhugatee hedduu ajaa'ibaa ta'an umriitii waggaa 8 biyyarraa bee waggaa jettu amma fuudhu hedduu namatti ulfaata. So hedduu galatoomi dhimmi gaarraan ta'e irratti wal garree dhimma jabaa fi guddaa ati harkaa qabdu tokko dhimma biraandii mataa keetii ati uumtee ittiin soso'aa jirtudha. Mee biraandii ati harkaa qabdu maqaan isaa maali? Piroojeektiin kun maali waan jedhamee daawwattoota keenyaa ibsiti? Biraandiin an uume kun jirtu weedha. Akka nama tokkootti biraandii kana wanni gartee namni tokko akka nama tokko gumaacha waan saba kiyyaa gumaachu maaltu narra jira jeetiin if gaafadhee haala saniin dizaayinii adda addaa osoo deemuutiin yaadni kun naa dhufe. Jirtuun kun waan gartee Oromoo biratti fudhatama guddaa qabu. Haacaaluutu gartee jirtuu kana sadarkaa kanarra geesse jechuudha. Itti yaadeetiin mee maaliin biraandii kamiin ni gabbaa jeetiin hedduu yaaduu ture. San gubbaadhaan jirtuun kun naa dhufe achumaaniin hara jirtuu kana akkamittiin osoo gartee complicated hin taane waan namni uffata namni yeroo hunda uffachuu danda'u. Hoggaa ispoortii dalagan hoggaa gartee akkumatti gartee kaffee yookaan bakka bashannanaa bakka fedhan haa gartee deemanii huccuu tana haatanii haa ittiin boonanii osoo Oromoo qoftiin ta'in namni hundaa namni faranjii hedduu tanarraa bitaa jiran malleedha asitti. So ati jirtuun tun nama gartee biyya alaa keessa dhalatee afaan Oromoo kana hedduu hin beekne kammoo Oromummaa isaanii tanatti boonu jirtuun kun bootaa isaan itti gartee eenyummaa isaanii san barbaadan akkamitti jirtuun tun maali? Jirtuun tun maal eessarraa dhufte afaan kiyya? Kanaafuu qorachuun qaba yookaan ittiin boonuu qaba jaanii akka gartee ifirratti fudhatanii yaada hedduu dhagaa maaliif namni tokko yoo gartee waan ati gooteetu seenaa ati gooteetu yeroo hunda gartee hafa. Kanaafuu uummata kiyyaa maaliin gumaacha jeetiin jirtu ween dhufe akka gartee uummanni kiyyaas na simatan abdiin qaba. Dhugumatti waan ajaa'ibaatti fiddee dhufte uummanni hedduu akka simatamuu fi wanni kun hawaasa hunda biratti bakka hunda wanni ati harkaa qabdu dhugumatti hedduu waan guddaadha. Mee waan kana jalqabuudhaaf eenyutu inspaayirii si godhe takkaa'u akkamitti kaka'umsa akkamii argatte? Inni jira maaliif yeroo hunda gartee namni yaada si kenne namni waan kana waa takka karaa khayriitti yookaan karaa waan gaariitti hamilee si ta'u yeroo hunda maqaa isaanii dha'u qabda. Haadha mana kiyyaa hedduu gartee nama jabaadha. Akka jettee naggada kana mee naggada kana yaalla jette maaliif naggadni kun baraka qaba. Naggada kana keessa barakaa jira mee nutis karaa itti haalaallu jetteeti duuba maan naggannaan jeen dama biyya alaa jira. Maalfa binnee mee maan naggannaan jeen osuma teenya yaadnu yeroo duraa zaafaa bitee zaa gartee ismaawwachee kana bitee saniis gurguree ati hedduu gartee hamilee irraa qabaachuun ture namni irraa bituu ture ammoo hamilee itti qabaachuun ture
osuma deemuutiin haya maaliifin waan gartee eenyummaa kiyya calaqqiftu waan gartee afaan kiyya gartee addunyaa rabbeessiftu maaliifin waan takka gadhaabee akka namni hundinuu hagartee biraandii guddaa amman tana qabu yaaduma kana amma nuti qabnu kanaan eegale nutis maaliifin waan takka hin goone afaan keenya sadarkaa gartee Oromoo qofti keessa osoo hin ta'in sababa illaa bakka hundatti international ta'ee akka beekamu godhuu qabna jeetiin akkasitti biraandii kanaan yaadni kun osoo deemu as sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Jirtuuwwan akkasitti dhufte jechuudha. Yaa hedduu gaariidha. Dhugumatti wanni kun si milkaa'ee sadarkaa guddaarra akka geessu abdiin qaba. Gara biraati mee amma mee wanni ati eegalte kun sadarkaa akkamirra jira yeroo ammaa kana? Ammaan tana wallaahi yeroo duraa ni beektaa xiqqishoo hollachaatumaan dhiiraati keenyatti baasee maaliifi yoo gartee ati waan takka yoo hin godha jette itti citu qabda malee hin godhu osoo kana jettuuti jidduutti hafte jechuudha. So itti cinnee waan hin qabu keessaa baasee bakka ta duraa fidee achi booda akkaataa namni itti samate hedduu na boonsise. Nama Oromoo qofti osoo hin ta'in akkaan je uummata Somaalee, uummata Faranjii, uummata Amaaraa nama hedduu bituu ture wallaahi yoo dhugaa feete. Namni waan kana huccuu koolatii yoo gartee waan feete irraa qabaattallee koolatii isaan laala. Huccuu gartee huccuu uffata namni itti boonu yoo gartee waan irra jiru hin beekne ammoo namni waan koolatii hibita. Mee fuulduroo mee akka biraandii kee kana mee sadarkaa akkamitti guddisuudhaaf yaadaa jirta? Amma gaa biraandii addunyaa kanarra jiran hedduu kanneen akka Dior, Gucci, Adidas, Nike jedhamu kana ka'umsi isaanii waanuma akkanaa kana Zara, H&M kanneen namuma tokkootu jalqaba maquma tokko itti moggaasee sababa qaba. Maqaan hundi akkuma ati ammaan tana jirtu kana fiddee kanatti maqaa tokko itti moggaasee gisee godhee addunyaa tana guuturra fudhatama argatee wanni kun even waan hiikaa maqaa isaatu hin beekne eessarraa akka dhufellee hin beekne maqaan amma namni tokko uffata Gucci uffata Adidas fi Nike jaanii dolara meeqa baasanii bitanii biraandii sanii wanni bitan even huccuun biraata san hin geenye amma fakkeenyaaf huccuun ati hojjettu kun kwaalitiin inni qabu kanneen biraandiin gurguddaan addunyaatti beekaman kun hojjetanii ol ta'uu faa danda'a. So maqaan kun waan guddatee bakka sadarkaa sanarra ga'e qofa namni waan san uffate akka nama kabajamaa takkaa'u biraandiin sun waan kabajaa qabuu fi namni waan san fayyadamullee kabajaa guddaa akka qabutti ilaalama. So mee ati fuuldura mee waan kana sadarkaa akkamirraan ga'uu fi hojjechaa jirti? Maaliif ammaan tana dhugaa keeti maaliif biraandiin takka namni maqaa bita malee huccuu miti. Maqaa kana sadarkaa guddoorra ga'uu qabda. Ammaan tana wanni gartee karoora hin qabne bakka hin geessu. Karoora niin qaba akka nama tokkotti tattaafadheetiin jira sadarkaa kanarra ga'e websaayitii amma dhaabeetiin jira yooma jirtuwee Google gootee websaayitiin tiyanii jirti jechuudha. Wanni ammaan tana godhuu qabu akkaataa namni achirraa waa bitachuu danda'u sanumaan mijeessuu qaba jechuudha. Waanuma xiqqishoon na hafe websaayitii launch godhuuf jechuudha. So ati suutuma suutaan gargaarsa gartee adda addaa hara fundingii waa hojii itti ilaaleetiin akkasitti maaliifi waan takka yoo gartee itti tarkaanfatte yoo rabbi yoo gartee rabbiin bakkaan ga'e bakkaan ni geessi ammaasii sappoota uummata kiyyaa yookaan nama hundaa itti wajjin sadarkaa guddoora ni geessi jeetiin abdii qaba. Maaliifi waan ifii takka ittiin boonuun waan nurra jiraatiin jaa. So uummata hundaaf dhaamsaan addaamu ittiin boonaa waan keessanii jirtu wayii bitaddaan isin yaa namni hundi bakka jiran mee amma namni tokko yoo bitate shippa godhuu biyya hundatti ni dandeessaa bakka namni irraa barbaade hunda? Why not? Of course hin danda'amu rakkoon qabu. Maaliif waannaan amma sadarkaa ani keessa jiru uffata kana namni uffatee beeksisuudha. Yeroo duraa yoo gartee biizinasa akka eegalte maallaqaan itti hirkadhe jettee yoo yaaddu taate bakka ati kasaarte jechuudha. Maaliif yeroo duraa waa hedduutti gumaachitee namni uffata kana beekee achi booda yeroo sadarkaa gartee maallaqa itti harkachuu dandeessurra ga'e yeroo san akkasitti ifiifuu osuma deemu guddachaa sadarkaa sanirra ga'a jechuudha. So ammaan tana sadarkaa sanirra hin jiru suutaan beeksisaa akka sadarkaa sanirra ga'u abdiin qaba. Tole dugalatoomee egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kanneen daawwataa jirtan
obboleessa keenya dammee isaa waan guddaa ajaa'ibaa kana fuuldura illee yoo itti milkaa'ee waan guddaa addunyaa irratti maqaa jirtu takkaa maqaa Oromoo kanaan birandii guddaa addunyaan guutuun jaalattee itti fayyadamuu dandeessu jalqabee jira. Namoonni isa sappoortii godhuu barbaadan qunnamtanii akka waan kana beeksiftaniif namoonni ispoonsara gootanii gartee waan kana beeksisuu fi dandeessanis waan kanatti akka irratti hirmaattan maqaa Forex Entertainment isin gaafanna. Namoonni ammoo uffata kana hedduu uffata quality qabu uffata bareedaa ijatti bareedu yeroo uffatanillee hedduu bareedaati. Uffanni isaa websaayitii fi maali Instagram fi Facebook fi wanti isaa hundarratti argachuu dandeessanii yeroo laaluu dandeessanii so ajajatanii biyya isin jirtan barbaadanitti isiniif erguu danda'a. Namoonni nu daawwachaa jirtan kanneen viidiyoo kana argatan hundi gargaartanii irraa bitattanii beeksiftanii fi ispoonsara taatanii fi obboleessa keenya biraandii gurguddaa addunyaarra jiraniin yeroo dhiyoo keessatti akka wal qixxeessu abdiin qaba. So damma isaa keeyyamee ati backgroundiin keemee waa'ee faashinaa kanaa wal qabatamoo akkamitti waan kana akkamitti yaaduu dandeessu amma gaa sadarkaa Oromooti takkaa'u sadarkaa sabni keenya kun jirutti sadarkaa biraandii guddisanii addunyaa kanarratti biraandilee biraatiin dorgomsiisanitti nama yaadan hanga ammaan agarree jiraachuu danda'a garuu anaaf namni argee yeroo duraatiif sihi mee ati backgroundiin kee waan kana waan wal qabatu jiramoo akkamitti kana yaaduu dandeessu? Akka nama yoo dhugaa feete backgroundii karaa faashinaa kanatti waan qabu ammoo namni hundinuu gaa osoo uffataan uffadhu akkaataan itti uffadhu hedduu namni akkamitti waa hunda akka walitti tolchitee haatana anannuma jaanii ammoo karaa kiyyaan waan hin gartee study godhee yookaan qoodhee waa'ee faashinaa quban qabu ammoo uffata namni jaalatu uffata waan namatti tolaa akka jee kan abdii qabu akkumaan hin jetti yookaan namni jaalachuun mala jeetiin abdii qaba. Ati waan zamana yeroo gartee yeroo wajjin deemu hunda hubannoo qubaan qaba sanumarraa hin gartee sadarkaa tanarratti karaa kanaan gartee eegaluu dandeenya. Sole uffanni ati ammaan tana biraandiin ati irratti hojjettee wanti godhaa jirtu kun gabayaa qo'atteeti moo qorannoo gaggeessiteeti moo uffatuma fi uffattuu fi namoonni biraa uffatan laalteeti wanni kun namoonni hedduu waan uffataniif kanarratti hojjete jetteeti moo akkaataa gabayaan ammaan tana namni maal baay'inaan uffata waan jiru qorannoo gaggeessiteeti waan kanatti hojjechuu eegalte moo akkami amma gaa uffata gosa muraasa qofarratti haati biraandii kee irratti maxxansitee dalagaa jirtu mee maalirra dhaabbatteeti waan kana godhuu eegalte? Gaafii bareedduudha. Ni beektaa ammaan tana productiin amma yookaan jirtu ammaan tana uummata gadhiisa kun final productii beekadu saampilii meeqaan odor godhee supply meeqaan wajjin haasawee dizaayina adda addaa wajjin gartee osoo deemutu kunoo kanaan hafe jechuudha. Maaliif supply kanaas nama gartee huccuu quality si godhuu danda'u hodhaa sirriitti hodhee akkasumaan waan gartee zabana yeroo keessatti namni ni betata jee abdii irraa qabu yookaan qoodhee barbaadee akkasitti kana fide jechuudha siigalee. So akkanumatti waan hin gartee hawwu yookaan waan nan fedhu osoo hin ta'in laaleetiin akkana namni waan kana waan zabanaa waan amma gartee deemaa jira wajjin laalchiseetiin akkasitti fiduu danda'e jechuudha. Wow, hedduu tokko bareedaadha. Egaa mee ammaan tana biraandii kee irratti hojjettu kan akkanan argatti jechuudha. Tuutaadha. Mee biraandii kana gara uffata gosa biraa fakkeenyaaf uffata garaagaraa kanneen akka tiishartii ammallee kaalsii tokko argeetiin jira. Saniin alatti wantoota akka tiishartii keep koofiyaa na sadarkaa kophee fi wantoota qabattoo sadarkaa kanatti guddisuudha yaada qabda. Yaaboo yoo dhugaa feete ammaan tana supply hedduun qaba kan hin gartee duruu waa hunda mijeeffadhee jiru. Kophee fi kaalsii osoo hin ta'in filaa jirtu irraa qabu jechuudha. Maaliif waan takka amma fakkeenyaaf filaa kana bakkaan hin jiru rifeensa kiyya filu sirriitti harkachuu hin danda'u. So filaa jirtu irraa qabu mataa keessa kaachuu jechuun gofara kana keessa kaachuu jechuun waan ajaa'ibaati si galee. So ati akkuma gartee maaliif expand godhuuf yaadaan qaba waan adda addaa waan namni jaalatu waan namaaf gartee namni gartee itti hibita jee abdii qabu hunda expand godhuuf abdiin qaba jaaketa jee waan adda addaa waan garaagaraa ammoo ara wana jechuun
واحد دون قد جيت overwhelm if قدون فيلم مالي في وانت كا ونين درو وان كان يقلف تراك سوتي قبا توتا خنا هدو نما نركب موسيقى قبا في جلاخن سن قبان جرتو راك حق أو ينو نركب موسيقى so أكاسي so توت specialize we're gonna specialize in توتا سن قبان فيلا أكما سنجي جاكتفا هدون ففقاني ينشو لغرتي so أتي فودراف الله ولا رب ما بهيجو yeroo dhiyootti tuutaa kaannee shaggoo yenta banu sirraa'eena. Tole even darbii miidiyaa biyya New Zealand tokko kannituu fi wanti tokko irratti ilaalee even jirtuu kana akkaataan ati itti ibsite wanni sun abdiinatti horee beekta. Sadarkaa kanatti jalqaba kanarratti namoonni waa'ee jirtuu beekuudhaaf sadarkaa kanatti hoggaatti gaafatan akkaataan ati itti himtuu fi waan kana afaan keenya jirtuudha. Jirtuu jechuun ammoo jirtanii jechuudha afaan isaaniitiin hoggaa akkasitti hiitee fi beekee sadarkaa kanatti waan salphaa miti ammoo wanni kun na waan sallaaleetiin hedduu tokko natti tole. Mee amma wanni si gaafadhu ati waan kana milkeessitee guddiftee sadarkaa birandileen addunyaa gurguddaan irra jiran kana dhaqqabsiisuudhaaf akka ka'umsatti ammaaf mee maaltu barbaachisa? Duraan jalqabaaf ummanni keenya akka gartee na bira dhaabbatan abdii saniin isaan gaafadha. Karaa dandeenye karaa yaadaatiin haa ta'u karaa diinagdeen haa ta'u abdiin isaan irraa qaba jechuudha. Maalii fi horii malee waa tokko godhuu hin dandeessu. Horii malee yaadumatti hafa jechuudha. Nama hedduu yaada qaba. Horiin qabaanne nama horii dhabee nyaatuun ibduuba nama hambisee jechuudha. Horii kanaas maalii fi nama tokko hoggaa wanta kaniin eegala jette amma yoon xalaa qullaansi dhufee yaabballeessa kiyya na gargaaramee waan haa katabe siin jee maalii si katabe jettaboo kuno yaada si beekaa dura siitu aliif jee yookaan waa takka lafa kaatee achi gubbaan yaada irratti hidhuu dandeessaaf jechuudha. Amma kuno waan sadarkaa kanarraan ga'e yaadni kiyyaas kana gartee irratti na gargaaraa anjaan uummata kiyyaan jechuudha. Sadarkaa guddoo sanarra ga'uun ittiin boonaa isin simannaa na simaddaadha akkasitti gartee akka jirtu wee sadarkaa gartee guddoo irra geessu numaatu godhuu danda'a wal bira dhaabbannaa. Dhugaa keetii waan ati hojjechaa jirtu kan kasirraa bituu qabu kasii beeksisuu qabu akka ispoonsaratti illee namoonni si bira dhaabbatanii kan godhuu qaban uummatuma Oromooti. Wanni kun waan keenya maqaa Oromootiin waan kana goote waan namni tana dura si dura gartee daffaree hin dalagin tokko takkaa'uu fuuldura ammoo abdii guddaan irratti gatamuudha wanni kuni. Kanaafuu uummanni Oromoo kanneen daawwachaa jirtan takkaa'uu viidiyoo kana agartan obboleessa keenya bira dhaabbatanii waan barbaachisuu fi yeroo gabaabduu keessatti bakka yaade akka gahu abdii guddaa qabnaa akka maqaa Forex Entertainment illee kan ittiin gaafannu kanuma. Meegaa sagantaa keenyallee gara dhumaa oofatti jirra. Dhumarratti mee osoo sagantaa kana hin goolabin duratti carraatii kanneetti waan hin kaasin takaasuu barbaadde yoo jiraate akka dhaamsattis wanni qabdu yoo jiraate carraatii laadhatiin sagantaa keenya goolabna. Duraan dureessee hedduu galatoomee obboleessa fi birraa asirra naaf heeruu keessaniif maalii fi kunoo gargaarsa jechuun tanarraa takka jechuudha. Namni waan qabu yoo wal bira dhaabbatee waan gartee namni tokko dandeenye ol yoo gaafatte isaaf jechuun isaaf hedduu halaaka jechuudha. Waan dandeessuun yoo nama bira dhaabbatte atis hin qabdu namni sanis gammachuu wajjin gartee sirraa simata jechuudha. Akkasii hedduu galatoomaanis isiniin jaa akka nama tokkootti beekaa osoo hin ta'in waan hin beeku tana kunoo dhufe akkaataa itti na simattan isiniin beekaa hin jaan. Tole hedduu takka galatoomee ulfaadhu waan ammoo eegalteen yeroo dhiyootti milkooyte milkii keetii irratti akka asumarratti dubbannu abdiin qaba. Galatoomee ulfaadhu. Thank you. Atis galatoomi. Isin hundinuu hedduu galatooma waan gaarii jirtanii jabaadhaan isiniin jaalladha. Tole yeroo gaarii qabadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya keessummaa har'aan tana dargaggoo ajaa'ibaa kana wajjin qopheeffanne kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya keessummaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.